Yooyyaa harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa lafa jirtanitti isin bira yaa ga'u jenna. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya egaa tibba kana keessa artistoonni Oromoo hedduun isaanii wallee baay'ee mimmiidhagaa ta'e tokko baasuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Egaa walleen isaaniitirree egaa daawwattoota hedduu kanneen horatanii jiran keessaa egaa walleen hedduu daawwattoota hedduu horatanii jiru jechuudha. Egaa tibba kana keessa immoo qabsaa'aan artistii uummata Oromoo tokko kan ta'e artistii Caalaa Daggafaa egaa wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Jimmi Jimmiyyoo jedhu qabatee dhufaa akka jiru ibsee jira jechuudha. Egaa nutis immoo walleen artistii kanaa immoo maal of keessatti qabatee jira akkasumas immoo yuutuubii kamirratti gallakkifamaa fi yoom akka inni gallakkifamu guutuu qophii keenyaa keessatti qabannee waan jirruuf isinis immoo hanga dhumaatti daawwachuu fi dhaggeeffachuudhaan akka nu waliin turtan isin hin jenna. Akkasumas immoo egaa muraasni wallee artistii keenyaa kanaa toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti fe'amee waan jiruuf egaa nutis immoo muraasa isaa kana gara dhumaatti waan isin affeerruuf hanga dhumaatti immoo akka daawwachuu fi dhaggeeffachuudhaan nu waliin turtan isin hin jenna. Akkasumas immoo warreen yuutuubii kana sabskiraayib godhin jirtan sabskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa ta'aa isin hin jenna. Akkasumas laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'uu akka hin daganne isin hin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya artistii Caalaa Daggafaa jechuun artistii gameessa uummata Oromoo jedhamuudhaan beekamu keessaa isa tokko jechuudha. Egaa artistiin kun immoo aartii uummata Oromoo guddisuu keessatti nama gahee guddaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas daran baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Egaa artistiin kun immoo gama aartiitiin qofa osoo hin ta'in gama siyaasa uummata Oromoo kanaanirree nama gahee olaanaa baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Egaa artistiin kun immoo sirboota hedduurree hojjeteetu uummata Oromoo biratti beekamtii fi jaalatamummaa guddaa ittiin horatee jira jechuudha. Egaa sirbootni isaa kunneenis immoo egaa sirboota jaalalaa, sirboota ayyaanaa, sirboota birraa akkasumas sirboota qabsootiin dabaalee egaa sirboota Oromoo hedduu kan of keessatti hammatee jiru egaa artistiin kun hojjetee jira jechuudha. Egaa tibba kana keessas immoo egaa wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Jimmi Jimmiyyoo jedhu qabatee dhufaa akka jiru ibsee jira jechuudha. Egaa akka artistiin kun himutti immoo egaa walleen isaa kun immoo sirboota kanaan dura hojjeterraa kan adda isa taasisu akkaataan qophii walaloo fi yeedaloo isaa akkasumas immoo qulqullinni viidiyoo isaa sirboota kanaan dura hojjeterraa kan adda isa taasisu jechuudha. Artistiin kun toora feesbuukii dhuunfaa isaatiin ibsee jira jechuudha. Egaa akka artistiin kun himetti immoo egaa walleen isaa kun immoo karuma yuutuubii mataa isaatiin akka gallakkifamu ibsee jira jechuudha. Yuutuubii mataa isaa Caalaa Daggafaa jedhuun akka gallakkisu ibsee jira jechuudha. Egaa artistiin kun akkuma wallee isaa kana qilleessa irra oolchen dhagneetoo ilaallee fi artistii keenya kana jajjabeessinee aartii kana immoo jabeeffachuu qabna isin hin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf jennee qabannee dhufne asuma irratti xumurama. Egaa hanga qophii birootti walitti deebinutti nagaatti isin hin jenna. Akkasumas immoo warreen yuutuubii kana sabskiraayib godhin jirtan sabskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa ta'aa isin hin jenna. Akkasumas laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'uu akka hin daganne isin hin jenna.